Hashamar kafuun daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota keenya qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti ana Muhaa Oromooti hagadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Kaaba Itoophiyaatti lolli guddaan humna Tigraay fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti hammaatee itti fufee jira. Lolli guddaan guyyaa har'aan tanaa Tigraayitti gaggeeffamaa jiru adda arqaay Maayitasbiirii fi gammoojjii gaara Taambeen bakka TPLF lafee dugdaa taatetti lolli akkaan guddaate humna ittisaa Tigraay humna raayyaa ittisa biyyaa humna addaa naannoo Amaaraa humna addaa naannoo Affaarii fi waraana Eertiraa gidduutti deemaa jiru har'aan tanaas kan durii caale jabaatee itti fufee jira. Humni Tigraay ammoo erga haleellaan diroonii mootummaa Abiyyi Ahmadiin Maqaleetti raawwachuu eegalee lola jabeessee akka jiruuf lolichis ammoo akka hammaatus godhee jira jedhan. Seensi hojii raawwachiiftuu TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka jaanitti karoorri diinni uummata Tigraay fi waraana Tigraay jilbiifachiisuudhaaf qabate. Waraana Tigraayin fashalaa'u qofa otoo hin taane ammoo gama hundaan diigamee akka hin fayyadamnes ta'ee jira jedhan. Haala yeroo irratti kan dubbatan Geetaachoo Raddaadha. Weerara uummataa fi waraana Tigraay jilbiifachiisuudhaaf kaayyeeffate waraanni Tigraay ofirraa ittisuu danda'ee jira jedhan. Mootummaan faashistii Abiyyi Ahmad lafa kiiloomeetira 90 gadii keessatti loltootaa fi meeshaa waraanaa 100,000 ol dhabee jira. Kasaaraan waraanaa fi meeshaa guddaan Abiyyi Ahmad irra gahee jira jechuun Geetaachoo Raddaadha. Waraanni isaanii waraana mootummaa Abiyyi Ahmad 100,000tti siqu barbadeessi akka jiruu fi kumoota hedduus boojii akka jiru himanii jiru. Mootummaan Tigraay dhukaasa dhaabuudhaaf waamicha dhiyeessee jira kan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Yeroo hunda ammoo mariin barbaachisaadha, sababni isaatis nageenyi yeroo hunda barbaachisaa waan ta'eef rakkoon jiru karaa nagaa qofaan furamuu danda'a jennee waan amannuuf jedhan. Haa ta'u malee dantaan Tigraay araarama qofaanis hin ba'u kan jedhan nagaan filannoo tarsiimoo mootummaa Tigraayis ta'us himan Geetaachoo Raddaadha. Haa ta'u malee gareen faashistii Abiyyi Ahmad kun waamicha nageenyaa fudhachuu caalaa haleellaa diroonii irra deebiidhaan lammiilee nagaa fi dhaabbilee mootummaa irratti raawwachuu filatee jira jedhan Geetaachoo Raddaadha. Kanaafis deebisa ilaanna kan jedhan. Dhumarrattis hawwiin diinota keenya ammallee uummata Tigraay balleessuudha kan jedhan. Waraanni Tigraay guutumattuu ammoo dhimma xiyyeeffannoo olaanaan kennamuufii qabu irrattis hojjechaa jira jedhan. Diina keenya ni injifanna kan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Tigraay injifattuudhas jedhanii jiru, uummanni Tigraayis injifataadha jedhanii jiru. Diina keenya barbadeessaa daareessaa jirra. Luka isaanii kan Tigraay keessa galfatanis yeroo dhiyootti ammoo cabsinee guutumattuu Tigraay keessa baasuuf jirra jechuun kan dhaadatan dubbii maan TPLF Geetaachoo Raddaadha. Mootummaan Tigraay waamicha nagaa dabarsee kan turedha jedhan Geetaachoo Raddaadha. Waamichi nagaa mootummaa federaalaa kan jiddu galeessaatiin ammoo hin fudhatamne. Carraan jiru ammoo lola kana itti fufuu qofa, diina keenya ofirraa qolachuu malee harkaas kennuun hin jiru jechuun Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Lolli guddaan kaabatti gaggeeffamaa jiru humnoota wal makoo ta'anii yeroo ammaan tana iddoo lolaa adda arqaay Maayitasbiirii fi gammoojjii gaara Taambeen bakka TPLF abdattuu fi kanaan dura itti baqattee turtetti yeroo ammaan tana lolli hamaan gaggeeffamaa jiraachuutu himamaa jira. Lolli kun ammoo meeshaa gurguddoodhaan adeemsifamaa jiraachuun isaa kan himamu mootummaan Abiyyi Ahmadii fi akkasumatti illee kan TPLF fi Eertiriyaatis humna qaban walitti bobbaasanii achitti wal barbadeessuu gubbatti argamu. TPLF ammoo humnoota kana mara gootummaadhaan dura dhaabbadheetiin ofirraa qoladhee jira jechuudhaan yeroo ammaan tana injifannoo guddos labsachaa jirti. Waraana Abiyyi Ahmadis kan boojite ammoo hedduu isaanii gara Maqaleettis ol oofaa jirti. Haleellaawwan diroonii magaalaa Maqaleetti raawwatame adeemsa marii nageenya kan gufachiise jedha gamtaan Awurooppaadha. Dubbii himaan gamtaa Awurooppaa ibsa baasan keessatti haleellaawwan qilleensarraan mudataa jiran marii nageenya Itoophiyaa yaaddoo irra ture ammoo daranuu kan balaarra buusu jedhan gamtaan Awurooppaadha. Haleellaawwan lama kaleessa mudatan jedhamanii namoonni 10 ammoo kan ajjeefamanii fi 18 ammoo kan ta'an madaa'u Daayirektarri
meedikaala hospitaala Heydar Dr. Kibroon ammoo kan himanii turan hoggaa ta'u miidiyaalee garagaraatti. Gamtaan Awurooppaa ammoo ibsasaa kanaan waraana kana keessatti hirmaannaan loltoota Eertiriyaa marii nageenya Itoophiyaadha akkaan gufachiisee jira jechuudha yaaddoosaa himatee jira. Dhiyeenya kana ammoo humnoonni Tigraay hatattamaan waraanni akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Kana dura ammoo didaa kan turan gamtaa Afrikaa jalatti mari'achuudhaafis qophii ta'uu ibsanii kan turan humnoonni Tigraay mootummaan federaalaas dhukaasni dhaabbate waraanichis ammoo marii nagaan akka furamu fedha qabaachuu ibsii ture. Haalli kun ammoo nageenyi akka buuf abdii ta'ee ture garuu ammoo bu'aa qabatamattis osoo hin jijjiiramin karaarratti hafee yeroo ammaan tana Itoophiyaa yaaddoo hamtuu keessattis koftee jirti. Fedhiin qaamolee lamaan biraa dhagaamu ammoo osoo hojiitti hiikame waraana dhaabu rakkoo karaa nagaan ammoo hiikuudhaaf carraa guddaa ta'uu kan hime gamtaan Awurooppaadha. Kun ta'uu dhabuttis ammoo akkaan gadduu ibsee jira. Biyyi Itoophiyaa duraanuu ammoo golama waraanaatti raafamaa jirtu deebitee waraana haaraatti seenuun ammoo lubbuu lammiilee hedduu kan gaaga'uu fi akka waliigalaatti biyyatti kufaatii dinagdee hamaadhaaf kan saaxilu jechuudhaan yaaddoo qabu ibsee jira gamtaan Awurooppaadha. Filannoon jiru ammoo biyya Itoophiyaatiif marii nagaa qofa kan jedhe gamtaan Awurooppaadha. Barri haaraan Itoophiyaadhaaf ammoo nagaa fidee akka dhufuu qabus dhaamee jira. Qaamoleen lamaanuu mootummaan federaala Itoophiyaatii fi kan naannoo Tigraay carraa amma jirutti fayyadamuudhaan waraanicha nagaan akka goolabanii fi mariidhaan nageenya waaraa fiduu irratti akka xiyyeeffatanis gaafatee jira gamtaan Awurooppaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guddaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru jabeessuun itti fufee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Wallagga Baa'ee Bantuu magaalaa Indee dhuunfachuu himee jira. WBOn lola guddaa lixa Oromiyaa jiddu galeessaa kaaba lixa Shaggar keessatti gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu fixuudhaan hedduu isaanii baqachiise hedduus booji'ee jiraachuu himee jira. Humni WBO guddaan lixarraa gara jiddu galeessaatis imalaa jiraachuun himamee jira. Yeroo TPLF fi Biltsiginnaan kaaba Itoophiyaatti wal shuqulaa jiran WBOn ammoo ijoollee Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessaa akka gaariitti tumaa jiraachuus himaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn magaalota qabachuun injifannoo argachaa jiraachuu qofa otoo hin taane ammoo hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaan yoo sochoos mul'atee jira. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo ammaan tanaa kana akka humna riphee lolaatti 50 fi 100 kan socho'aa jiru otoo hin taane ammoo kumoota hedduudhaan yoo sochoos mul'achaa jira. Keessa beektonni akka jaanitti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn humna jabeeffachuudhaa fi ga'umsa qabaachuusaa ifatti mul'isaa jira jedhan baay'inaan humnoota 10,000 lakkaa'aman hiriirsee lolaa jiraachuunsaa jechuudhaan himaa jiru. Humnoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad bakkoota waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan akka haaraatti qabamanii jiran haga ammaan tanaatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo harkaa baasuus akka hin danda'iniitu himamaa jira. WBOn humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad akkuma gaariitti garafee Oromiyaa keessaa baasaa jiraachuu kan beeksisaa jiru. Humnoonni addaa Oromiyaa hedduunis fadhiidhaan harka waraana bilisummaa Oromootti laachaa jiraachuu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti argamanis himaa jiru. WBOn humnoota yeroo ammaan tanaa Oromiyaa keessaa baafamaa jiranii fi kaabattis adeemaa turan hedduu isaanii barbadeessee hidhannoowwan gurguddoo fi konkolaataa hedduus ibiddatti qabsiisee daaressuu kan beeksise hoggaa ta'u ammoo hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa goonfachuu beeksisee jira. Ijoolleen jaalmarroo 10,000 lakkaa'aman lixaa fi kibbarraa gara jiddu galeessa biyyattiitti imalaa kan jiran ammoo ajajaa waraanichaatis yeroo humni isaanii injifannoo goonfate humni isaanii yeroo isaa wajjin dhiichisuus ifatti mul'atee jira. Humni keenya if duuba deebii hin qabu imallisaa kun imala xumura gabrummaati kan jedhan ajajaa waraanichaa jaalmarroon humni isaanii baay'een yeroo ammaan tanaa lola guddaa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiraachuu kan beeksisan. Opereeshiniin mootummaan Abiyyi Ahmad kanaan dura nu gubbatti banee ture nuuf carraa gaariidhaa fi akkasuma ammoo milkaa'ina guddaa jechuun kan dubbatan humni isaanii yeroo ammaan tanaa jabaachuudhaan
ta'an hidhannoo gurguddoo hidhatee diina garafaa akka jiruu fi mootummaa Abiyyi Ahmadis funyaan keessa rukutaa jiraachuu himanii jiru Jaalmarrooni.